biyya madhiibbaan keessaa fi alaa fi lola hundaan itti jabaattee jirti. Ezeemaa keessaa Biraanuu Naggaa fudhateetuma ta'an diigee bara. Abaa'oo keessaa duraan araarsaa fi amma maaliif araara jee lafaa ka'e? Amma gartee walaa Tigree, walaa Amaaraa, walaa itti jabeessanii jiranii. Dheengadda seenaan Oromoo himattu martinuu biyya diidii jeete abbaan qurxummii fiqaaduu tasammaa barsiisuu ture ni yaadatta. Seenaan Oromoon qabdu hundinuu seenaa qeenxeetii, seenaa biyya diiduu, seenaa biyya ijaartuu mitii ijee barsiisuu ture ni yaadatta. Isin hundinuu amma haarayomsa aadaa jedhanii dhufa. Mee aadaa jechuun maal jechuudha dura? Aadaan Oromoo jechuun maal jechuudha? Aadaaf safuu jechuu hiikaa isaanii beekta. Kabajaa qabaachuu jechuu, barsafuu jechuun kabajaa qabaachuu jechuudha. Kabajaa jechuun maal jechuudha? Nama guddaaf kabajaa qabaachuu, shamarraniif kabajaa qabaachuu, saba keetiif kabajaa qabaachuu, nama saba biroollee kabajaa qabaachuu jechuudha. Mee piippiin tun maali dura? Bara piippii keessa abbaan gadaa rashaname. Namni abbaa gadaa rashane, abbaa gadaa hidhe, abbootii gadaa ta dheengadda hidhamte tana takarrayyuu tana dabarsiitii dheengadda abbaa gadaa Aliyyi Surur kaniin isinii barreesse. Abbaa gadaa si qoomandoo kan malubbuun jiru abbaan fedhe ka viidiyoo tiyya tana daawwatu dawwaltanii maal si godhan siyaamanii wadaltichi Abiyyi wadalli xiqqaa fi guddaan siyaamanii maal siin jaanii awwaluu fi Shimallis maal siin jaan jettanii gaafachuu dandeessan hidhuu qaaniiti. Yoo hiine uummataan nurra dammaqajanii waajjira yaamanii waarningiitti kennaa jiranii jechuudha. Ergama addaa qabda jedhanii maaliif cafferra gaafa du'aa'ii godhan aboo sabni dhume, sabni buqqa'e, sabni rakkoo keessa jira. Isin kijibuun barbaannuuti dhugaadhaan nagee buusaa jee barra dubbate hangasuma. OBN har'a isin caa jettanii jala horiitan nama viidiyoo san jalaa muree jechuudha. Uummata kijiba OBN jechuudha. Sigil kijiba nama abbaa gadaa Aliyyi Surur dheengadda waarningiitti kennisiise. Nama qeensi Oromoo hattu jee hidhe. Qeensi Balaay bara Minilik keessa qeensonni Oromoo tokko ni hidhamne. Nama sheekotii hidhe. Nama abbaa arrii guddaa darraa keessatti akkamitti ilmaan narraa tuumama jettee jaarsa guddoo ol garagalchanii cafaqan. Jimma keessatti manguddoo gurra qabadhaa jedhanii ni cafaqan. Asaamminoo yaadatta yoo ta'e uffata raayaasi jaani viidiyoon sun haga ammaan irra jirti. Harka jedhe jaarsa guddaa imaamata qabu ol kaasaniiti uffata raayaasi. Uffata irraa mulqi jaan ummata duratti sigale nama sirna kanaa si ijaareetu, nama sirna kanaa si lafa qabsiiseetu aadaa Oromoo tana si hima. Mee nama waan akkanaa dalaguu aadaa Oromoo beeka. Nama guddaan kabany, xiqqaan kabany, haadha siinqee kabany. Hay amma Adaamatti dhiyoo takka haadha siinqee walgahii gaanii amanii ichi gudeedan. Paartii haadha siinqee gudeedduutu rabbi sodaadhu. Paartii akkanaatu amma haarayomsa aadaa jeeqad dhufee jechuudha. Sigale haarayomsa aadaa janii gad dhufanii jechuudha. Aadaan Oromoon dura aadaa qabu. Aadaan Oromoo gartee gabbifamaa deemu qabdi malee. Amma Ameerikaan kun heera janii constitution dur qabdi. Sigale haarayomfachaatuma tolchaa deemti malee. Kadursan darbitee haareetti wanni isin katabdu hin jirtu jechuudha. Sigale wanni isin katabdu hin jirtu jechuudha. Aadaan Oromoo dur mee aadaa Oromoo keessaa tamtu haarayoomame mee maal haarayoomsiti?
aango walii qoodurratti gadaan waggaa 8 irra wal jijjiira kana haara yoomuu qaba fuudhaaf heeruma keessatti gartee kabajaadhaan intalatee urgooytu gurbaa urgaawaa wali kennan kana haara yoomuu qaba yoo namni wali bu'ee namni quba kana walirraa kute heerri tumamee jira kana haara yoomuu qaba heeraa fi seera Oromoon guutuu qabdi sigil soo isaan maal godhu yaan bocola qaallichi bocolli kun sigil bocolli rabbii hiree Oromoo fuudhee harka kaa'e kun wali bocola kana keessa galchuu yaanii jechuun uummanni Oromoo dammaqu qabu ammatti abbootiin gadaa tagaafii takka gaafattu hidhabamti jechuun Aliyyi Suruurirra abbaa gadaa Aliyyi Suruur kasiqqoo mandorraa waan isarra gahee dawwaltanii gaafachuu dandeessa ani waan qabatama lafarra jiru malee takkataniin dubbadhu qabu takkataniin dubbadhu qabu isarraa qulqulleeffachuu dandeessa abbootiin gadaa tuun dhiisi bitamtuudha qaallichi kun ka abbaa gadaa ranqalloo ifinju Harargee sunfaan haadireedha jechuudha abbaa gadaatiin beekaa huccuu abbaa gadaa uffatee deema malee warri qeeroo Harargee tana cabsee shaneedha jee gartee mana hidhatti daaraa godhe isaa jechuudha namicha sanii jechuudha kun haadireedha abbaa gadaa ka gaafii gaafatu tokkollee hin qabdu nama gartee sadarkaa tanatti aadaa Oromoo balleessuuf caccabsuuf aadaaf safuu Oromoon qabdu hunda zeeroo godhe wanni Oromoo irratti dalagameen bara kana keessa hin jirtu sigale saniifu kanaatu aadaa Oromoo nu haara yoomsaa yoo kan jettee teessee hanga namni sirna keedii eeyde sun gartee ummata Oromoo irra jirti nu hunda anaafis irra jirti hayyoota keenya irra jirti jechuudha itti gaafatamummaan tana naafisii jechuudha zoon gartee nama biroo hin ta'in isinii gaggabaabseetiin keessaa baa itti aansuudhaan lola Eertiraa wajjin eegalamuu deemu jedha lola Eertiraa wajjin eegallu yaana waan takka beekuu qabdan ummata keenya waan dabreedduu yaadannu waan takka yoo yaadattan ta'e gaafa lollitti khiraa'ee ka'uu deemu Hayilamaariyaam Dassaalenyiitu Aljaziira irra barreesse dura Tigree tan addunyaan adabu qabdi addunyaan Tigreen gadhaaphaa jechuu qabdi biyya diiguu yaanii minaamin jeeti isaa barreesseefi jechuudha arra pirezidaantii duraanii Mulaatu Tashoomaa barreesse abiyyi lolani kaasuuf ta'a jechuudha already Arab Emirates akka lola kaasu baay'ata baafteefi jirti jechuudha kana fedhii Itoophiyaa asab Itoophiyaa deebisu ozoon hin taane Arab Emirates gartee olaantummaa isiin garba diimarra qabdu mirkaneessuuf Suudiidhaan dorgomu jirti waan ta'eef ilmaan keetiin Arabni gartee akka badhaadhu akka gartee qamadii qotatee enjoy godhu humna ilmaan keetiitiin godhamaa jira kana haasawa keessatti sirrittiin si himaa jechuudha lolli yoo ka'e amma durallee gaafa bishaan Hargeysaa hidha harkanne jedhanii faarsee bulaan lafa dhiitee way maraatee bishaan kun hin taane hin mari'atamne hayyootaan hin mari'atamne qabaataa biyyaatiin hin mari'atamne biitti maal keessa jirti hin mari'atamne bishaan kana yoo harkattan kijibaanaan jaan jechuu ture boodarra darsa guurataniiti amma Hassan Sheekh goonni faarsee bula dheengadda Hassan Sheekh sheeyxaana ture arrammoo sheeyxaanni eenyu Muusaa Beheedhaa jechuudha kasoo malee alaandisa sigale Muusaa Beheedhaa jechuudha saniifu ummanni keenya dammaqu qabdanii jechuudha dammaqu qabdan lola dheengaddarraa bu'aan bu'e maali lola wayyaanee wajji geggeeffamerra lola tiriliyoonni 300 walitti dhabamerra bu'aan buufanni maali lola gartee namni dilli miliyoona 3 ol gahu itti dhume sanirraa bu'aan Itoophiyaan buufatti maali jaatiin tala raayyaan ittisaa kadheen gadda dhume maatii isatti himamne. Haga amma
خلولا ويان بر أمتا سيتيف كبجا قبدي تكا ورقا يرقتي في عزاني وخان تازيات هيسيسو ترتيجي وردو مثلا نداو مي إثيوبيا أوروميا خيستي نمو مرايا اتسد إجاني همامي قمان كفلمي سيقالي تجاجل رايا اتساتي بربادو ماتي ilmoo jiratan raayyaan ittisaa sun biraa kute haadha dullatti jira kan raayyaan ittisaa sun biraa kute abbaa dullachaa jira kan raayyaan ittisaa biraa kute ichi biraa kute mee tajaajiluma ummanni sun arkachuu jiru tokko gartanii dabarsi warri dheengadda madaa'ee jira ka harka dhabuu jira ka ija dhabuu jira ka miila dhabuu jira ka sammuu dhabuu jira mee tajaajilummaa warrachi miidhame je'anii kunuunsa piipiin kennu jirtu tokko as kennu nuti quba qabna waa takka hin jiranii jedhu eessa jirti ijoolleen sun Buraayyuu fi Amboo fi Finfinnee kararra teessee kadhachuu jirti ijoolleen lola Tigraay keessatti hirmaatte ijoolleen lola Tigraay keessatti harka dhabde miila dhabde ija dhabde sigalee dhiitanii chiifirraa gaxariyaniiti Buraayyuu keessaa sadaqaa sulultaa keessaa sadaqaa kadhachuu jirti sigale mee takkuma naayimi takkuma mee piippiin isiin namaa bakka tanatti barboo wayyaaneen bakkatti raayyaa ittisa isaanii tajaajilu jirtu bar galmaa jira bar qaamaa miidhamtootaatu Tigraay loluu tureetu sigale hiriira beejanii fi irraa haasa'uun turre yaadattani sigale yaadatan moo yaadatan qaama miidhamtoonni sun bar warra gartee lolarra miidhameetu bakki godhamee fi galmi godhamee amma biyya tana bakkatti gartee namni dhawame tajaajilamu bakkatti waraanni xurataa bee tajaajilamu bakka kabajamtu mana hakimaa kopha qabanii bar waraanni asitti Ameerikaa tanatti mee bakkumatti madoon gaafa lola Tigraay tajaajilamu jirtu takka qaallichi kun paarkii fi kana waan calaqqee tanaan dachii balleessuu malee mee bakka takka tajaajila raayyaa ittisaatii kennu jirtu takka asbaasani hin jirtu jechuudha ati madooyinaan ati jisbaynaan dhiitanii alas yaariyan qoonqoo harkasiin kutan warri arra fayyaa qabdu boru bakka arra warri dhiitamee jiru kana dhufuu teessa madaa'uuf teessa baquuf teessa sammuun si jijjiiramuu teessi haatee hiyyoomuuf teessi jaartiin tee jaarsa dhabuuf teessi akkuma warri arra jiru boodeen Finfinnee Xooraayiloochi eessi jira mitiiti kijibini mee Xooraayiloochi san keessa eessi jira Xooraayiloochi waan dur dargiin maqaa baasee bakka isaan amma sanaasa tigale hin jirtu nama tokko tajaajilamaan jiru ani waan hin beekurraa hin siyaasa'u jira namni hundi ni ari'ama piippii keessatti waa lama raayyaan ittisaa yoo madaa'e sigale raayyaan ittisaa yoo rakkoon irra geesse ni ari'ama takka ji hayyuu yoo dhugaa dubbate ni ari'ama maaliif ati wadala ta'uu qabda kijibaa nama jaarsa kana faarsu nama qaallicha kana sagadu nama qaallicha kana gabbu nama namicha kana sujuuda buuta'uu qabdaa jechuudha ichi keessi jiraachuudhaaf sigale saniifuu raayyaan ittisaa kaduraa sunuu tajaajilan arkanne kadhume kaanuu gumaan baafanne sigale taaziyaa warra isaanitti hin himamne azzanii moo taaziyaan jennaan Harargee tanatti Haraarsii ana booha jedhaniini boochi warra isaanitti hin himamne sigale gumaan joollee dhumtee sunuun baane
irratti dhiiga ijoollee miskiinaa dhangalaasisuuf qophaa'u jira jechuudha. Inni asab deebisuu fi miti. Wayyaanee fi TPLF fi fannoo Eertiraan na gargaara. Eertiraan gadda gartee paarlaamarra taa'ee galata waraanni Eertiraan qabu ummanni Eertiraa qabu dhaloonni Itoophiyaalleen sigale dhaloonni Itoophiyaalleen hin kafaluu ji'eeti qaallichi kun paarlaamarra taa'ee dubbate. Namichi afuufaan kun shayxaanni gogaa namaa uffate kun khaddaatanyaan mee namuma Abiyyi Ahmad wajjin jiraateetti fufe naayim yoo wadala ta'uu baatte yoo ka ilma nama yaadde yoo mirga kee gaafatte yoo tunnuun taatu jette dhiira firraa dubbachuu dandeessu intala jabduu firraa dubbachuu dandeessu tanuma Abiyyi Ahmad wajjitti fufte bineensa wadalloota harree gurguddaa isa jalatti hafe kana malee mee namuma tokko naayim lammaan ni khute jaawar ni khute Abiyyi wanta hangaasaan ni khute sheek abbutaa ni khute maarreen ni khute gadduu andalqaachoo ni khute mee namuma namicha kanaa wajjitti fufe yoo harreen ta'e yoo wadalan ta'e mee tokko naayim akka nama yaadu keessatti hin jiru. haa ajjeesu haa hijibu maal naa dhabatan ta'anii bashannanutti hin jira ministeera naan jechuu jiranii